hojjetaan Waaqayyoo inni fedha Waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos ta'e Phaawulos waldaa Waaqayyoo ishee mandara Efesoon jirtuuf kan barreesse macaafa qulqulluu keenya kakuu haaraa keessaa tokko kan ta'e macaafa ergaa Efesooniin walii wajjiniin barachuu kan jalqabnu ta'a. Waaqayyo isaa ayyaana isaa nuu baay'isee akka sagalee isaa akka barannuuf waamicha guddaa kana nu godheef galanni haa ta'u. Waaqayyotti guddaa gammannaa. Barumsa keenya ergaa Efesooniin kana barachuu utuun jalqabiniin dura galumsaaf akka nuu ta'utti yookiin immoo seensa dubbii keenyaatiif akka nuu ta'utti wantoota jalqabarraa ilaallu muraasa ni qabaanna. Wantoota nuyi jalqabarratti ilaallu kana keessaa inni tokko waa'ee olaantummaaf ulfina sagalee Waaqayyoo. Waa'ee olaantummaatiif ulfina sagalee Waaqayyoo maal akka inni ta'e ni ilaalla. Sababni isaa barachuudhaaf deemaa kan nuyi jirru kun kitaaba nama wayii miti. Barachuuf deemaa kan nuyi jirru kun dubbii sagalee Waaqayyoodha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun ammam olaanaa akka inni ta'e, ulfinni isaa, sodaachisuun isaa, olaantummaan isaa maal akka inni ta'e walii wajjiniin kan ilaallu ta'a. Inni kan biraan immoo kan nuyi itti fufnee ilaallu macaafonni hedduun isaanii utuu jiranii macaafa kakuu moofaa 39tu jiru. Macaafni keenya kakuun haaraa Efesooniin dabalatee 27 utuu jiru. Isaan keessaa ergaa Efesooniin qo'achuun maaliif barbaachisee kan jedhullee barbaachisummaan ergaa kana qo'achuu keenya maal akka inni ta'e illee yeroo itti walii wajjiniin ilaallu ta'a. Inni kan biraan macaafa kana akkamittiin qo'achuutu nuuf ta'a kan jedhus kan ilaallu ta'a jechuudha. Macaafa kana waldaa Waaqayyoo warri taane dubbii sagalee Waaqayyoo isa macaafa Efesoon irratti nuuf barraa'e kana akkamiin barachuun nuu ta'a kan jedhullee yeroo itti walii wajjiniin ilaallu ta'a. Inni kan biraa immoo macaafa ergaa Efesoon kana barannee gaafa xumurru maal taana? Maa inni galmi keenya guddaan nuyi barumsa kana barannu? Dhuma barumsa kanaa barannee gaafa xumurru barumsa kana barachaa gaafa deemnu maal taana dhumarratti kan jedhamu akkuma beekamu qoricha isa mana qorichaatti liqimsinee wayii dhumarratti jijjiirama wayii fiduu danda'a. Dubbiin Waaqayyoo garuu dhuma sanii dhageenyuun eegu. Nu jijjiiruudhaaf nu fayyisuudhaaf. Ammi nutti dabalame jireenya ta'a. Ammi nuyi dhageenya nu fayyisaa. Yoo nu gorsatee nu gorsaa. Yoo nu barsiisatee nu barsiisaa. Yoo nu leenjisatee nu leenjisaa. Karaa hundumaatiin gara itti nu guddisuu barbaade sanatti gatii nu guddisuu fi yeroo barumsa kana barannutti bu'aan nuti argannu barumsa kanarraa maalidha kan jedhu yerootti walii wajjiniin barachaa deemnu ta'a jechuudha. Ayyaana hunduma keenyaaf haa baay'atu. Duraan dursinee isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa waa'ee sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf kan nuyi itti adeemaa jirru kun waa'ee sagalee Waaqayyoo kana macaafa qulqulluu keenya keessatti akkuma nuuf barreeffamee jiru isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 kaasee hanga 17tti kan jiru hundumti keenya wal faana dubbifanna. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 kaasee hanga 17tti galumsaaf akka nuu ta'utti akkana jedhe wal faana dubbisnaa. Ammas ati barsiisa koo, amala koo, akeeka jireenya koo, amantii koo, obsaan danda'u koo, jaalala koo, waanan qabetti cimuu koo caqafteettaa jedhe. Iddoo kanarratti yoo argitan barsiisa koo. Barsiisni wanti inni fidee dhufu immoo waan baay'eedha jechuudha. Barsiisni wanti inni fidee dhufu amala jireenyaa fidee akka inni fidee dhufu, akeeka jireenyaa booddeedha akka inni qabu, amantii akka inni fidu, obsaa akka inni fidu, jaalala akka inni fidu, waan qabanitti cichuu akka inni fidu. Isa kana caqasteettaa jedhe. Lakkoofsa 11 irraa maal jedha? Ari'atamuu koo, dhiphachuu koos warra Anxooqiyaatti, Iqoonoomiitti, Liistiraatti anarra ga'an yaadaan qabdeetta. Ari'atamuu attamiin dandeessa? Kana hundumaa keessaa immoo Gooftaan na oolcha. Akkasumas karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kana hundinuu ari'atamuudhaaf jira. Namoonni hamoonni warri ija namaa gowwoomsanis isa gadheerraa gara isa caalaa gadheetti na deemu. Namoota hin wallaalchisu. Ofii isaaniitiis ni wallaalchifamu. Lakkoofsi 14 ati garuu isa barsiifamtee cimsitees itti amante sana eenyu fa'irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamee jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte hin beekta. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuufis dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godhaa. Ameen.
Haleluuyaa. Kutaa kanarratti Phaawulos Xiimotewosiif gaafa barreessu waa'ee barsiisa kooti, waa'ee amala jireenyaa koo, waa'ee akeeka jireenyaa koo, waa'ee obsa kootii, waa'ee amantii kootii hunduma isaayyuu caqasteettaa jedhe. Kana jechuun Xiimotewos Phaawulos kun iddoo inni deemu hundumaatti duukaa deemee wanta inni godhu hundumaa kan hordofaa ture, jireenya isaarraa barachaa kan ture. Isa Phaawulos ta'ee afaan isa barsiisu qofatu hin taane jireenyuma Phaawulos irraa barachaa akka inni ture. Kanaaf iyyuu barsiisni koo maal akka inni ta'e, jireenyi koos maal akka inni ta'e. Akka jechuun barsiisniif jireenyi waan gargar deemu lama miti jechuudha. Barsiisniif jireenyi waan gargar deemu lama miti jechuudha. Kana jechuun namni barsiisa tokko fudhatee jireenya barsiisichi fiduudha kan inni jiraatu jechuudha. Kanaaf barsiisa koo akkuma argite jireenya koos argiteetti isa kana hundumaa caqasteettaa jedheetu lakkoofsa 14 irra ga'e ati garuu jedhe isa barsiifamte cimsitees isatti amante sana eenyu fa'irraa akka barte waan beektuuf isatti qabame jiraadhu jedhe. Lakkoofsa 15 kaasee caaffanni qulqullaan yookiin immoo macaafni qulqulluu keenya maal akka inni ta'e iddoo kanarratti ni argina jechuudha. Kanaaf waan muraasa ilaallee isa jalqabaa macaafni qulqulluun inni nuti barachuudhaaf deemnu kun isa jalqabaa sagalee Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti. Iddoo kanarraa kan nuyi arginu jechuudha. Lakkoofsa 16 kaastanii gaafa argitanii caaffanni qulqullaan hundi nu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin akka inni caafame. Macaafni qulqulluun keenya kun sagalee Waaqayyooti gaafa jennu Waaqayyo ogeessinni tokkichi qofti kan barreesse. Kana jechuun barreessaan macaafa qulqulluu keenyaa Waaqayyo isa ogeessaa akka inni ta'e. Namoota macaaficha hafuurri qulqulluu itti gargaaramee barreesse keessa garuu namoonni hin baranne jiru. Namoonni sadarkaan barumsaa isaanii waa dubbisanii namoonni toora galfachuu hin dandeenye jiru. Isaan kana keessa mootonni jiru, qonnaan bultoonni, namoonni sadarkaa garaagaraarra jiran akka isaan jiran. Iddoo kanatti garuu abbummaan macaafa barreessuudhaa kan namoota sanaa utuu hin taane kan Waaqayyoo akka inni ta'e. Kanaaf macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti. Sagalee isa Waaqayyo ogummaa isaatiin karaa hafuura qulqulluu isaatii namoota barreessise akka inni ta'e. Macaafni qulqulluun Waaqayyoon ni ogeessi tokkichi kan barreesse qofa utuu hin taane Waaqayyoon ni ogeessi tokkichi yoo nama barsiise qofa kan hubatamuudhas. Ameen. Waaqayyo ogeessi tokkichi qofti kan barreesse, Waaqayyo ogeessi tokkichi qofti kan barsiisu qulqulluu sagalee Waaqayyooti. Akka warqee isa iddoo ibiddaatti si'a torba baqfamee ba'e isa matumaa wanti lafaa bira hin jirre. Kana jechuun kosiin, biyyoon, elementoonni lafaa tokkollee itti qabatanii kan hin jirre akkuma kana sagaleen Waaqayyoo qulqulluu dubbii Waaqayyoo akka inni ta'e. Karaa qulqulluu hafuura isaatii namoota garaagaraatiin kan barreeffame akka inni ta'e qulqulluu sagalee Waaqayyooti macaafni qulqulluu keenya. Kanaaf iyyuu macaafa seera uumamaatii kaasee hanga macaafa mul'ata Yohaannisitti iyyuu hundumti isaa sagalee Waaqayyoo akka inni ta'e macaafni qulqulluu keenya nutti dubbataa jechuudha. Inni kan biraan macaafni qulqulluun kun sagalee Waaqayyoo isa yeroof jiraatu utuu hin taane sagalee Waaqayyoo isa barabaraan jabaatee dhaabbatudha. Sagalee Waaqayyoo isa barabaraan jabaatee dhaabbatudha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 8 kutaalee kana namoonni baastan nu dubbistu. Sagaleen nuyi barachuuf deemnu kun sagalee akkamii akka inni ta'e ilaalaa jirra. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 8 maal jedha? Margichiin coollagaa, daraarichis narcaa, dubbiin Waaqayyoo keenyaa garuu bara baraan dhaabatee nafa jedhe. Ameen. Margichiin coollagaa, daraarichis narcaa, dubbiin Waaqayyoo keenyaa garuu bara baraan dhaabatee nafa jedhe. Iddoo kanatti argitan wantoota addunyaa kana hunduma isaa macaafa qulqulluu bira gaafa qabu wanti hundumtuu akka margaati. Wanti hundumtuu akka daraaraati hin harca'u. Akkuma margi coollagee badus coollaganii hin badu. Dubbiin Waaqayyoo keenyaa garuu yeroof jiraatee kan badutu hin taane dhaloota tokko qofa biratti jabaatee kan dhaabbatutu hin taane bara baraan jabaatee kan dhaabbatu akka inni ta'e. Mee faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 89 irras faarfannaa 119 fi sirraa Pheexros boqonnaa 1 lakkoofsa 24 fi 25. Maal jedha? Dubbiin kee yaa Waaqayyoo bara baraan bantiiwwan Waaqaa keessatti jabaatee dhaabbateera. Haleluuyaa. Dubbiin kee yaa Waaqayyo bara baraan eessatti jabaatee dhaabbateera jedha. Bantiiwwan Waaqaa keessatti jabaatee dhaabbateera jedha. Sirraa Pheexros boqonnaa
tokko lakkoofsa 24-25 irrattis yoo argitan wanti hundumtu akka daraaraa margaatiin ni coollagaa hin badaa dubbii waaqayyo keenyaa garuu hafee bara baraan jiraataa jedha. Kana jechuun dubbii waaqayyootti barri kan ittiin darbinedha. Kan hin moofamne dhaloonni tokko ka'ee gatii barsiisee darbee barsiisni sun kan hin moofamne kan yeroon ittiin darbine feedi gochaa kan hin deemne bifa isaa dhabaa kan hin deemne ulfina isaa dhabaa kan hin deemne aangoon isaa hirkaa fuudhamaa kan hin deemne aangoon isaas ulfinni isaas hojjechuu danda'uun isaas bara hamma bara baraatti jabaatee kan dhaabbatedha. Kanaaf dubbiin waaqayyo keenyaa maalidha jedha bara baraan jabaatee kan dhaabbatedha jedha. Kitaabolee addunyaa kana irratti barreeffaman hunduma isaanii yoo argitan bartee tokko namni waan guyyaatti hojjetaa ole gatii irraanfatuuf akka yaadannootti barreeffate boris waan hojjetu yaadannoo isaa barreeffate waggaa muraasa booddeetti deebi'ee gaafa ilaalu yaadannoon isaa waan baay'atee fi maaliifan seenaa amma jireenya kootii kana kitaaba godhe namaan barreessu jedhee waan duruu yaadannoo isaa qabate namaa barreessa. Macaafni qulqulluun yaadannoo waaqayyoo waa irraanfatee qabataa ture miti. Dubbii jireenyaa inni nuuf jecha barreessedha. Waan rakkoo irraanfachuu gatii qabuuf waaqayyoo yaadannoo qabatee yaadannoon isaa macaafan taane. Kanaaf macaaficha waaqayyo gaafa barreesse nan irraanfadha waan ta'eef bor akkan hin daganneetti ta'e wanta inni barreeffate tokko yoo as keessan jiru. Waaqayyo keenya rakkoo waa dagachuu hin qabu. Garuu ilmaan namootaa warra har'a baratanii bor hin beekneef guyyaa hundumaa amma isaan barsiisutti. Bara baraan waa'ee ofii isaatii isaanitti mul'isuudhaaf dubbii isaa bara baraan jabaatee dhaabbatu nuu kenne. Kanaaf dubbiin waaqayyo bara baraan jiraata jenne. Bara baraan jiraata jechuun rifoorm hin ta'u. Dubbii seenaa haaromsa waldaa kiristiyaanaa keessatti kanaan dura yeroo baay'ee barachaa akka turre macaafa waldaa haaresse malee waldaan macaafa haaressite hin jirtu. Waldaatu macaafa rifoormii godha malee macaafatu waldaa rifoormii godha malee waldaan takka macaafa rifoormii gootu hin jiru. Nuti itti bocama malee macaafni nutti hin bocamu jechuudha. Nu gara isaa dhaqa malee macaafni gara keenya hin dhufu. Ameen. Nuti ol guddata malee dubbiin isaa gadi hin xinnaatu. Namoota biratti hin jedhu bantii waaqaa keessatti bara baraan jabaatee dhaabbate. Astaanaan hin fuunaa jechuudha. Jabina inni qabu way jalaa fuunaa jechuudha. Lafti dubbichi jabaatee dhaabbate garuu nu biratti miti. Eessatti reedha bantii waaqaa keessatti dubbiin waaqayyo bara baraan jabaateen dhaabbataa jedha. Kana jechuun eenyuyyuu kee rifoormi gochuu kan hin dandeenye, eenyuyyuu kee haaressuu kan hin dandeenye dubbiin waaqayyo keenyaa qulqulluu sagalee waaqayyooti. Bara baraan jabaatee isa dhaabbatu jechuudha. Inni kan biraan dubbiin waaqayyo keenyaa kun dubbii fayyinaa akka inni ta'e macaafni qulqulluu keenya ni dubbata. Dubbii fayyinaati. Kana jechuun beekumsa fayyinaa ilmaan namootaatiif kan kennu beekumsa fayyinaa qofa utuu hin taane amantii fayyisuus ilmaan namootaatiif kennuu kan danda'u dubbii isattiin waaqayyo namoota fayyisedha. Seenaa miti jechuudha. Kanaaf sagaleen waaqayyo keenyaa dubbii fayyinaa akka inni ta'e lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 hanga 17 keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 47 mee dubbifannu isa kana macaafa kakuu moofaa keessaa macaafa keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 47 maal jedha kutaan kun? Keessa deebii 32:47 an dubbichi maal keessanii? Dubbichi jireenya keessan malee dubbii isiniif waa hin baafne miti. Ishi dubbichaanis biyya isa Yordaanosiin ceetanii qabachuu jirtan sana keessa bara dheeraa hin jiraattu jedhee. Ameen. Dubbichi jireenya keessan malee dubbii isiniif waa'ee hin baafne miti jedha. Kana jechuun dubbiin sagalee waaqayyoo dubbii nama fayyisu akka inni ta'e fayyisee qofa immoo dhiisatu hin taane dubbii jireenya namaa ta'e akka inni ta'e lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 hanga 17 kutaan sila dubbifanne dubbicha isa mucummaa keetii kaasee Kiristoos Yesuusitti amantee akka fayyituuf beekumsa sii kennudha. Isa ogummaa sii kennu jedha. Kana jechuun ilmaanni namootaa warri karaan isaanii gara badiisaatti geessu ilmaanni namootaa ergamta akka Addaamii wajjin warri du'an daandii waaqayyoo sana nama fayyisuu beekanii gara waaqayyootti akka isaan deebi'an kan godhe tokkicha dubbii sagalee waaqayyooti jechuudha. Kitaabni addunyaa kana irratti barreeffame guutummaan isaa yoo jiraate wanti inni nu godhu gara ofii keenyaatti akka nu xiyyeeffannoo laannu nu gochuudha. Hin dandeessanuun jechuudha jechuudha. Waamannu hin dandeenye wayi hin dandeessanuun jedha. Of keessa laalii of keessa barbaadii hin dandeessanuun jedhaan. Sagalee waaqayyoo garuu isa xumuraa dadhabaadhati.
hin dandeessu. Karaan kee sirrii miti. Beettee jireenya kee hin tolfattu. Kanaaf gara Waaqayyo tokkichaatti deebi'i. Kiristoositti amantee akka ati fayyitutti dubbii isa ogummaa sii kennuudha. Haleluuyaa. Dubbii isa ogummaa sii kennu. Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa faarfannaa boqonnaa 107 lakkoofsa 20 irraa dubbifamu sagalee isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa Isaayyaas kan jedhamu waamanu irraa sagaleen kun har'a hunduma keenya rakkina keessaa nu yaase. Sagaleen kun har'a hunduma keenya baadiyyaa wayiidhaa yaase. Achi iddoo mijataa komfortii zoonii wayiitti waan nu nutti fakkaata. Boolla Kiristoosiin malee turre hundumaa keessaa nu yaase. Gaara ulfina Kiristoositti dubbii ol baasuudha. Boolli nuyi keessaa baane boolla kan biraa miti jechuudha. Iyyumas miti rakkinas miti waan kanas miti. Gooftaatu qabnu iyyuu nu yoomna waan ta'eef jechuudha. Hiyyumni macaafni qulqulluun keessaa nu baase hiyyuma Kiristoosiin dhabuuti. Kanaaf maal jedha ogummaa akkamii sii kennaadha? Kiristoositti amantee akka ati fayyitutti ogummaa sii kennaadha. Dubbichi dubbii maaliiti? Dubbii fayyinaati gatii ta'eef jechuudha. Dubbii fayyinaati gatii ta'eef gara Kiristoositti amananii fayyuutti isa nama fidu akka inni ta'e. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 kutaa ammaa irratti gaafa argitanii ogummaa Kiristoositti amantee akka ati fayyituuf ogummaa sii kennaa jedhee kaaseetu itti fufee maal jedhaa? Caaffanni qulqulluun hundumtuu geggeessaa fuula Waaqayyoo barsiisuudhaaf jedha. Essential for doctrine dha. Barsiisa bu'uuraa Waaqayyoo qabu kan nutti hime sagalee Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo karaa kan biraa barsiisa Waaqayyooti. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo karaa kan biraa barsiisa Waaqayyoo akka inni ta'e. Inni kan biraa naan jaallatee kunuunsee dhiisan jedhu balleessaa hubachiisaa. Badiin kee maal akka ta'e utuu hin darbin. Kanaaf sagaleen Waaqayyoodhaa guyyaa hundumaa gaafa dhageenyu damee akka nu ija hin godhanne akka nu ija hin godhanne nu godhutu nurra jira taanaan nurraa qexaa. Waldaan isaa xuriif dirmammoo akka isheen hin qabaannetti nu miicaa. Dhuguma ilma abbaatti dhalateedha taanaan nu adabaa. Diqaalaa taanaan miti gatii ta'eef ilma abbaatti dhalateedha taanaan nu adabaa. Karaa hundumaatiin gara itti nu guddisaa gara Kiristoos Yesuusitti isa nu guddisu in qajeelchaa jedha. Balleessaa hubachiisee ka'e immoo innisu jedha gara daandiitti deebisa. In sirreessa tooratti nama deebisa jechuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoodhaa burjaaja'uu hundumaarraa isa nama deebisu. Amantoonni akkam burjaajomne Waaqayyo qulqulluu sagalee isaatii nuu kenna. Baga dubbii isaa nuu kenne Waaqayyo. Burjaajii hundumaarraa humna amantootaa hambisu. Tooratti inni nu deebisu, inni nu qajeelchu, inni nu barsiisu sagalee isaatii inni kan biraan immoo innaan qajeelummaatti leenjisaa. Beektu baay'een keessan baadiyyaatti lolatan waa'ee leenjisuudha. Leenjisuun kun kan inni ilaallatu dibicha takkaa waanjoon irraan kaa'amne kan inni ilaallatu jechuudha. Isa kanaan dura waanjoo jala jiru leenjisan isa itti camadaniitu akka inni wajjin qotu godhu. Garuu dibicha takkaa waanjoo jala hin galle walitti yoo camadan wal fudhattee fi iddoo waan ta'eef isa waanjoo baatee baree itti camadu. Isa kanaan dura waanjoon irra kaa'amee baree wajjin walitti camadu. Akka itti qofaa fiigee ba'uu hin qabu. Waanjoon lamaan isaanii irra jira. Macaafni qulqulluun kun isa qajeelummaatti leenjisuudha. Akka dibicha isa waanjoo baachuun barbaanne tuni hundumti keenya. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedha? Kiristoos isa waanjoo keenya hundumaa baatetti nu hidheetu gajjedhi isarraa bari nuun jedha. Qajeelummaatti leenjisuun kun leenjisuudha. Leenjisuu baay'isuu namni mana keessaa qonnaa danda'u wayiin qotu. Nama ogeessa. Isa waanjoon irra kaa'ame moodhaan isa reefu waanjoon irra kaa'amu rukutu. Maaliif? Waanjocha jala akka inni lixutti. Waanjocha jala taa'u akka inni barutti. Maal gochuuf? Qajeelummaatti leenjisuuf. Waaqayyo eenyuun bira nu kaa'inu leenjisaa jennaan raajii waldaas miti ergamaa waldaas miti Kiristoos ilma isaa isa waanjoo keenya baate. Jaalalaan isaa wajjin walitti nu hidhee waanjoo tokkicha jala gadi jirra waan ta'eef waanjoo suma inni baatee nurraa kaa'e jechuudha. Akkuma isaatti abboomamu akka barrutti. Akkuma isaatti fedhi Waaqayyoo maal akka ta'e akka nuyi barrutti. Akkuma isaatti Waaqayyoon gammachiisuun maal akka ta'e akka nuyi barrutti dubbii isa qajeelummaatti nama leenjisuudha. Haleluuyaa. Dubbichi dubbii akkamii ta'e? Dubbii isa qajeelummaatti leenjisu. Cubbuutti nama leenjisu. Kanaan dura dubbii isaa gaafa hin qabne Addaamii wajjin walitti nu hidhee ture eenyummaan keenya.
Waanjoo tokko jalaa qotaa turre Addaamii wajjin waan inni hojjetu fuula baafataa turre jechuudha. Amma garuu sagaleen Waaqayyoo achii nu fayyisee fuudhee Kiristoos wajjin waanjoo tokko jala nu kaa'e. Jireenyi nu shaakallu jireenya qajeelummaa akka inni ta'e lakkoofsa 17 dhufee namni Waaqayyoo waadachuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaatiif kan qophaa'e akka ta'uuf hin godhaa jedhaan. Barsiisee dhiisan mootuu hin taane nama Waaqayyooti jennee macallisnee jiraannatu hin taane namni Waaqayyoo waan gaarii hundumaa gochuuf kan danda'e akka inni ta'u. Haleluuyaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Inni kan biraan waa'ee sagalee Waaqayyoo sagalee macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti jenneerraa inni lammaffaan macaafni qulqulluun barsiisa Waaqayyooti. Isa jalqabaa macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti, isa lammaffaa macaafni qulqulluun barsiisa Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun barsiisa Waaqayyooti. Macaafni qulqulluu keenya gaafa dubbifannu isa lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10 irratti namni kan Kiristoos ta'e barsiisa Kiristoos qabaadha. Ameen. Waan tokko akka hubanne darbinuun barbaada. Namni kan Kiristoos ta'e hundumtuu kennaa barsiisuu hin qabu. Namni kan Kiristoos ta'e hundumtuu garuu barsiisa Kiristoos qaba. Ameen. Kutaa lama ol bira qabnee dubbifanna. Sirraa Qorontos boqonnaa 12 Sirraa Qorontos boqonnaa 12 gara lakkoofsa 24 kaasne. Sirraa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 24 kaasne. Sa'aatiin keenya gatii deemeef lakkoofsa 28 kaasan dubbisaa 24 kaasne dubbifachuu dandeessu akkana jedha. Waaqayyoos waldaa kiristiyaanaa keessatti duraan dursee ergamoota, lammaffaa warra waan inni itti mul'ise dubbatan, sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan, kana booddees warra dinqii hojjetan, isaanitti aansees warra dhukkubsattoota fayyisuudhaaf kennaa qaban, warra namoota gargaaran, warra hojii geggeessan, warra afaan hin beekamne dubbatan kaaseera. Hundumatu ergamootaare, hundumatu mul'ata Waaqayyoo dubbataare, hundumatu dubbii isaa barsiisaare, hundumatu dinqii hojjetaare jedhe. Iddoo kanarratti maal argina? Namni hundumtu waldaa kiristiyaanaa keessatti kennaa barsiisuu akka inni hin qabne argina. Lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 yoo dhanne immoo maal jedha? Lammaffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo Abbaa Ilmas of biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuu yoo dhufe garuu mana keessanitti isa hin simatina. Nagaa iyyuu san gaafatina. Iddoo kanatti maal jedhaa? Kutaa jalqaba dubbisne irratti hundumatu barsiisota taareedha. Hundumatu dubbii Waaqayyoo barsiisaareedha. Lakkii jedhee darbe Phaawulos. Waldaa kiristiyaanaa ishee bu'aa dhagnaa taate kana keessatti namni hundumtuu kennaa sagalee Waaqayyoo barsiisuu hin qabu. Kennaa barsiisuu hin qabu namni hundumtuu. Amanaan kan Kiristoos ta'e hundumtuu garuu barsiisa Kiristoos qabu. Dhimmi dubbii Waaqayyoo barsiisuu dhimma bu'aa dhagnaa ta'uuti. Bu'aan dhagnaa immoo hundumti isaanii akka isaanii kennametti hojjetu malee bu'aan qaamaa tokkichi waan dhanni hojjetu guutummaa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf warra kaanii kennaa barsiisuu kenne, warra kaan immoo kennaa waan Waaqa namatti hime dubbachuutu kennameefi hundumaaf akka bu'aa buusuu danda'utti Waaqayyoo kennaa kenne. Namni hundumtuu waldaa kiristaanaa keessatti kennaa dubbii Waaqayyoo barsiisuu hin qabu. Barsiisa Kiristoosiin qabaachuuf dhabuun garuu dhimma dhanna ta'uu dhiisuuti. Ameen. Kana jechuun maali? Namni kan Kiristoos ta'e hundumtuu barsiisa eenyuu qaba? Barsiisa Kiristoosiin qaba. Barsiisni Waaqayyoo immoo eenyuudha? Macaafa qulqulluudha jechuudha. Barsiisni Waaqayyoo macaafa qulqulluudha. Yeroo tokko akkasiin abalukkoo baay'ee faarfataa dhugaamatu badaan galleen malee barsiisuma Kiristoos kanatu badaan galleen malee naan. Abalukkoo baay'ee tajaajila jechuun gad of deebisee baay'ee tajaajila garuu immoo barsiisuma Kiristoos kanatu hin hubatamneef malee naan. Barsiisi dhugaanni kan Kiristoos nuun galle taanaan namni barsiisa dhugaasa kan Kiristoosiin hin qabne akka nama Kiristoosiin hin qabneeti. Macaafni qulqulluu keenya wantoota inni wal bira qabee namni hafuura Kiristoosiin qabu Kiristoosiin of keessaa qabaadha. Namni barsiisa Kiristoosiin qabu Kiristoosiin of keessaa qabaadha. Namni sanyii Kiristoosiin of keessaa qabu Kiristoosiin of keessaa qabaadha. Hafuura Kiristoos qabaachuun, barsiisa Kiristoos qabaachuun, sanyii Kiristoosiin of keessaa qabaachuun waan tokkichadha. Waaqayyo hafuura isaatiin barsiisa isaa nuu kenna. Waaqayyo hafuura nuu kennee barsiisa immoo barbaadadhaa nuun hin jedhu.
Kanaaf waldaan kiristaanaa barsiisa qabdi malee barsiisaa Waaqayyoo karaa hafuura qulqulluu isaatii barsiisa isaa kenneefi barsiisa isa karaa hafuura qulqulluu kenname kana immoo akka isaan barsiisaniif immoo kennaa godhee waldaa kiristaanaatiif kenneeraa jechuudha. Barsiisaanis kennaan barsiisuus inni baratamu doktiriiniin sunis eessa biraa kenname? Waaqayyo biraa kenname jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaadhaa kan isheen ittiin beekamtu milikkiti kan Kiristoos ta'uu isheeti, barsiisa Kiristoos qabaachuu isheeti. Dubbiin Kiristoos inni kenname kun immoo sanyiidha. Akkas jechuun barsiisni Waaqayyoo sanyiidha jechuun nu keessatti gaafa faca'u jireenya keenyatti gaafa dabalamaa deemu jireenyaan kan nurraa mul'atudha jechuudha. Jireenya keenyaan ba'ee kan nurraa mul'atudha. Kanaaf iyyuu macaafni qulqulluu keenya barsiisa Waaqayyoo akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Waan baay'ee namatti tolu keessaa Kiristoos gaa biyya lafaa irratti barsiisaa ture. Buddeenni jira jedhee abdachiise nama sagalee Waaqayyoo barsiisaa ture tokko iyyuu hin qabu. Buddeentu jira. Amma jechuun kutaa tokko sila dubbiseen kolfee Maarqos boqonnaa 6:30 dubbifannu. Seensa kutaa keenyaatti gaafa galle kutaan sun waan inni jedhe waan jennuuf xiqqoo ishee gara dubbii kanaatti dhufuun nu taadheni. Maarqos 6:30. Ergamoonni ergasii Yesuus biratti walitti qabamanii waan hojjetaniif waan barsiisan hundumaa isatti himan. Inni immoo isin duwwaana na wajjin gara iddoo qoofniitti ba'a. Takkas boqodhaa isaaniin jedhe. Namoonni baay'een hin dhufu hin adeemus. Kanaaf nyaataaf illee yeroo hin qaban turan. Iddoo kanatti dhaggeeffadhaa. Yommus isaan kophaa isaanii bidiruudhaan gara iddoo qoofnii tokkoo dhaqan. Namoonni utuu isaan adeemanii waan arganiif baay'een kana hubatan. Warri mandaroota hundumaa keessaa dhufan miillaan fiiganii karaa lafaa naanna'anii isaan dura iddoo sana hin ga'an. Yesuus qarqara bishaanitti yommuu bidiruu keessaa ba'utti tuuta gobbuu arge. Gobbataniiru jechuudha, baay'atanii achi ga'aniiru dur. Tuuta gobbuu arge. Isaan akka hoolota tiksee hin qabne waan turaniif immoo isaaniif hin ho'ee waan baay'ee isaan barsiisutti ka'e. Baay'ee maganna dhibee. Baay'ee isaaniif ho'e gaafa jedhu waan buddeen kenneef natti fakkaata ture. Isaaniif ho'ee gaafa jedhu iddoo kanatti. Tuuta gobbuu miillaan fiiganii dhufan. Kan isaan fiiganii dhufaaran Yesuusii waan biraatiin miti. Kanaan dura dinqii wayii godhee isaan jalaa miliqeera. Miillaan fiiganii gaafa isaan achi ga'an Yesuusii namoonni kun hundumtuu hoolota tiksee hin qabne akka isaan ta'an bareeda. Namoota garatti deeman hin beekne. Namoota waan godhan hin beekne akkamitti akka jiraatan namoota hin beekne. Kanaafuu isaaniif ho'e ho'uu isaatti aansee wanti inni godhe maanni dubbii isaa isaan barsiisedha. Haleluuyaa. Nama tokkoon iyyuu jara na ta'a baradhaa buddeenni jiraan jenneen buddeen abdachiise nama barumsa barsiisaa ture tokko iyyuu hin qabu. Hamma danda'e barsiisee xumureetu dhumarratti gaafa isaan buddeennu jira ittiin jenneen galuudhaaf isaan kaanaan bartoota achi as deebi'ee hin kukkufu karaatti kukkufu waan ta'eef wanti waa nyaatamu isin bira hin jiru jedheen. Foon kufu akka nuyi taane waan beekuuf buddeen nuu kenna malee wangeelli isaa buddeen akka ta'etti nu gara keenya numne Yesuus. Foon dadhabu yoo nyaanne akka nuyi dandeenye hin dubbanne hin dhageenye beeka Kiristoos. Nuu dhimma. Garuu wangeelli isaa yoomiyyuu buddeen akka ta'e hin beekunni. Buddeen isa foonii isa nuyi nyaannu kana. Hin ho'ee fi dubbii isaa isaan barsiisutti ka'e. Amma nama fiigee simbira dhufe wanti isin gootan taa'ee kaashayee madhugaa haasofna itti bitiri bunuma dhugaa haasofna waama tokko gochaa fi duukaa haasoftu jechuudha. Iddoo kanatti Yesuus Kiristoos sagalee masaa qofa isaan barsiise ergasii booddee immoo buddeena isaanii baay'isee isaanii kennani. Abdii buddeenaatiin nama wangeelatti lallabe hin qabu. Sababni isaa maaliif kaayyoon Kiristoos waaqarraa gadi dhufe sagalee isaa isa buddeen jireenyaa ta'e namootaa kennuudha waan ta'eef. Inni kan biraan sagalee macaafni qulqulluu barsiisa Waaqayyoo waan ta'eef Waaqayyoo karaa macaafa isaatii qofa akka isa beeknu barbaada. Waaqayyoo karaa macaafa isaatii qofa akka isa beeknu barbaada. Karaa macaafa isaatii qofa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:19 kaastanii yoo dubbistanii Wangeela Yohaannis 14 lakkoofsa 19 kaastanii hanga 24 irratti gaafa ilaaltanii Waaqayyoo miinsi ittiin ilmaanni namootaa isa baran karaa qopheesse tokko iyyuu hin qabu. Ilmaanni namootaa hundumtuu karaa kamiin akka isaan isa beekan barbaada. Karaa dubbii isaatii akka namoonni isa beekan barbaada. Karaa dubbii isaatii. Kutaa kana irratti yoo argitan maal jedha? Yeroo gabaabduu booddee yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee nan argu. Ani waanan jiraadhuuf
isinis immoo jiraachuuf waan jirtaniif na argitu. Gaafa sana abbaa koo keessaa isin immoo ana keessaa anis isin keessaa akkan jiru beekuuf jirtu. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu. Nama na jaallatu immoo abbaan koo isa jaallachuuf jira, anis isa nan jaalladha. Ofii koos isatti mul'isuufan jiraa jedhe. Yihuudaa nama biyya Keeriyoot utuu hin ta'in Yihuudaa inni tokkodha. Yihuudaa inni biyya Keeriyoot waa'ee wal argee Yesuus wajjin waan dubbatu hin qabu, waa'ee birrii argachuu malee. Gaaffii kana kan gaafate Yihuudaa isa biyya Keeriyootiin miti jedhe. Gaaffii Yihuudaa akkan taane beekama caamne jechuudha. Yihuudaa nama biyya Keeriyoot utuu hin ta'in Yihuudaa inni tokko gooftaa attamitti ati biyya lafaatti utuu hin ta'in nutti mul'ifta reettiin jedhe. Soomtanii sagadduu tuusin soomtanii kadhachaa jirtanii mul'ata keessa isinitti mul'adhaan jedhe. Gadaamii galtuu achittiin isinitti mul'adhaan jedhe. Duutanii kaatanii samii dhuftuu achitti na argitanii galtanii wangeela lallabduun jedhe. Gooftaa attamitti biyya lafaatti utuu hin ta'in nutti mul'ifta reettiin jedhe. Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo raawwata. Abbaan koo immoo isan jaallata. Nuyis isa bira dhufna. Iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna. Haleluuyaa. Karaa maalii dhadhee? Waan tokko iyyuu miti karaan isin ittiin dabartan. Karaan biyya lafaatti utuu hin ta'in isinitti mul'isu karaa dubbii kootiiti. Waaqayyo argameeraan inni xumuraa karaa dubbii isaatiiti jechuudha. Sababni isaa macaafni qulqulluu barsiisa Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo karaa dubbii isaatii qofa beekamuu barbaada. Kanaaf macaafni qulqulluu har'a bifa barreeffamaatiin nuu kennamuun isaa akka isa dubbifnu isa qofa akka amannuuf. Macaafni qulqulluu barreeffamaan kan inni nuu kenname isa qofa akka dubbisnu isa qofas akka amannuuf. Har'a macaafa dubbisanii hubachuutu itti dhufeera malee macaafni barraa'uun dhaabateera. Kutaa sila yoon hin dubbise kana keessatti kan hin caafame waan baay'ee hojjeteera. Inni kun garuu amma caafame kun garuu al tokko macaafni guutuu ta'uu waan dhiise nutti fakkaanneetu kitaaba garaagaraa dubbisne ergaa macaafni utuu hin dubbatin hanqate wayii tokko waan itti guuttanne wayii nutti fakkaata. Kitaabolee garaagaraa kan dubbisnu lafa macaafni hin ga'in ga'uuf utuu hin taane waan macaafni jedhe akka nu galuuf. Ameen. Isin galeera? Lafa macaafni ga'een dubbatin wayiitii waa hubachuuf miti. Kitaaba hammam yoo dubbisne waanuma macaafichi barraa'e sana dubbisne hubannaa jechuudha. Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu isaatii macaafnarra barraa'an jiru jechuudha. Garuu maal ta'aa jira? Dubbifamaa jira. Guyyaa guyyaatti amantoonni macaafa kana dubbisuutti. Macaafni qulqulluun inni barsiisa Waaqayyoo ta'e kun egaa Nehemiyaa boqonnaa 8 irratti yoo ilaaltan akka Waaqayyootti sodaatama. Ulfinni dubbii Waaqayyoo ammuma ulfina Waaqayyoo ga'a. Waaqayyo dubbii isaarraa gargar miti. Ameen. Mootiif dubbiin mootii gargar miti. Bulchaan biyya keenyaa kun yoo isaan dhufanii qaamaan nutti dubbatanii fi yoo isaan xalayaa barreessanii chaappaa isaaniitti godhanii ergan siseen paawuriin isaanii. Qaamaan dhufanis xalayaan isaanii dhufus chaappaan isaanii irra jiraatu qofa. Hammi aangoo nu gidduutti hojjechuu isaati wal make. Kanaaf ulfinni xalayaa tokko amma ulfina nama xalayaa sana barreesseeti. Sagaleen Waaqayyoo hamma Waaqayyoo ga'a. Ammi dubbiin Waaqayyoo ulfaatamuu qabu, ammi dubbiin Waaqayyoo sodaatamuu qabu, bitamuu fi qabnu ammuma ulfina Waaqayyootiif gadi jechuu qabnu. Kanaaf Nehemiyaa boqonnaa 8 irratti gaafa argitan kutaa sana dubbisnee gara macaafa keenya kutaa irratti darbina. Nehemiyaa boqonnaa 8 kutaa kana ariitiidhaan nan dubbisa. Baay'ee namatti tola akkana jedha. Nehemiyaa 8 ji'a torbaffaatti warri mandaroota ofii isaaniitti galanii turan hundinuu waltajjii karra bishaanii jedhamu fuula duratti tokkummaadhaan walitti qabaman. Isaanis Izraa isa beekaa macaafaatiin macaafa seera Musee isa Waaqayyo saba Israa'eliif abboome fidii jedhan. Kottaa macaafa barannaa jedhee waamaan jiru Izraan macaafa Waaqayyoo nuuf fidii jechaa isaantu. Ji'a torbaffaatti jiichattis guyyaa duraatti Izraan lubichi walga'ii dhiiraaf dubartii warra waa hubachuu danda'an hundinuu irratti argaman duratti fidee inni gara waltajjii karra bishaanii fuula dura jiruutti garagalee dhiiraaf dubartii akkasumas warra waa hubachuu danda'an duratti ganama bariidhaa jalqabee hamma waareetti sagalee isaa ol fuudheen dubbise. Yoomi kaasee amma yoomitti? Ganama bariidhaa kaasee amma yoomitti? Ishi amma kana saawundi siistemiin hin jiru. Maayikiin guddatee hin dhaga'amu. Sababa kana dacheera.
Ganama bariidhaa kaase. Ganama barii jechuun yeroo waan nyaatamne kaaseeti jechuudha. Amma waareetti sagalee isaa ol fudhatee hin dubbise. Namoonni hundinuus macaaficha seeraa isaaniif dubbifamu sana gurra qeensanii dhaggeeffatan. Moo bilbila fayyadamaa? Iddoo kana irratti akka inni itti dubbisaa jirus akka isaan itti dhagaa jiranis akka waan Iziraan dubbisaa jirutti miti. Iziraa dhaggeeffataa jiru yoo ta'e Izira booddee itti deebinaan jedhu turan. Dadhabnee irraa galgaluma waa nyaannee dhumnaa turan. Amma garuu dubbichi dubbee'uti. Waaqayyo dubbachaa dhagatii ta'ee fi sabichi gurra qeenseedha. Gurra qeensee jechuun wayii gurra qeensuunii baay'isee gurri keenya wayii pozishinii kanarraa hin jijjiiramu gaafa dhageenya. Wanti inni jechaa jiru dhimma konsentireshiniiti. Dhimma xiyyeeffachuuti. Iji isaanii isarra akka iddoo kanatti fuunee dubbisa. Iziraan inni beekaan macaafaa dalgee mukaa guyyaa dhimma akkasii kanaaf irra dhaabbachuudhaaf hojjetame irra dhaabatee gara harka isaa mirgaatiin jedhee namoota baay'ee tarreessee lakkoofsa 5 irraa Iziraan iddoo ol kaarra waan tureef namoonni hundinuu gara isaa ilaalu turan. Dhaggeeffadhaa. Gara eenyu ilaalu turanii? Gara Iziraan ilaalu turan. Iziraan immoo Waaqayyo gooftaa isa guddaa hin jajate. Namoonni hundinuu harka isaanii ol qabanii ameen ameen jedhan. Kana booddee amma lafa ga'anitti qoommaanii Waaqayyoof hin sagadan. Iziraadhaa moo ulfina dubbii Waaqayyootiif? Eeyyoof sagadaaru? Sababni isaa dubbii Waaqa dubbii mootiiti waan ta'eef. Dubbii Waaqa dubbii gooftaati gatii ta'eef hundumti isaanii amma lafa ga'anitti maal ta'an hin qoomma'an. Ergasii jarri hundinuu ka'anii iddoodhuma isaanii dhaabatanii jedhu. Amma yoomitti? Amma gaafa inni dubbii seeraa sana dubbisee xumurutti lafa kaanii dhaabbatan sana dhaabbatanii xumuran. Ulfinichi ulfina eenyu gatii ta'eef kaanii dhaabbachaa jiru. Baay'ee nu gidduutti har'a barumsa kana barachuu keenyaan Waaqayyo wanta inni iddootti nu deebisu keessaa tokko sodaaf ulfina inni dubbii isaatiif qabnudha. Ameen. Yoo argitan mana keessanitti abbeen keessan jaarsuma baay'ee siiriyeesii taanaan bilbila haasa'aa wayii yookiin immoo tekstii wayii haasa'aa buddeeni nyaattu maaddii irratti bilbila iddoo ishee keessanii dhuftu. Yoo inni bilbilames nama hammam kabajjan yoo ta'e hin kaastan. Sababni isaa maaliif abbaa keessan isa isin sodaattan duwwaa utuu hin taane isa isin jaallattantu isinii wajjin maaddii irreera. Har'a garuu dubbii Waaqayyoo nuyi akka hojii dabalataati jechuun namni fakkeenyaaf piroosesingii maayindii namaa keessaa namni hojii 2-3 wal faana hojjechuu danda'u jira. Guddina tolchaa wayiittoo hojjechaa yookiin immoo barreeffama barreessaa bilbilaa isaa nama hojjechuu danda'u. Dubbii Waaqayyoo waan hundumaa nu bira harcaase qofaasaa akka waan Waaqayyoo nutti galagalee ta'aa jirutti. Namni isin baay'ee jaallattan namni baay'een guddaan isin kabajan yoo isinitti galagalee taa'e iddoo biraan ilaaltu akkasichaan teessaniif ijuma isaa keessa ilaalaa. Yoo sodaattan illee gad ilaalaa. Haleluuyaa. Dubbii Waaqayyoo kallattiidhuma waan nuuf Waaqayyoon gidduu jiru hunduma isaa baase iji keenya Kiristoosiin qofarra Waaqayyo qofarra akka inni taa'u ulfina dubbii isaatiif immoo hollachaa sodaachaa. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo yeroo kamitti yoo dubbifame kaanii dhaabbanne yoo dhaggeeffanne ulfina nama iddoo kanaatii waan sana dubbisuun miti jechuudha. Sagalee Waaqayyoo dhaabbannee kan nuyi dubbifannu ulfina dubbii sanaatiif gadi jennee kan nuyi qommaanu namicha iddoo kana dhaabbatu kabajuudhaaf miti jechuudha. Eeyyuun kabajuudhaafidha. Sagalee sana kabajuudhaaf sagaleen Waaqayyoodha. Dubbii mootii gatii ta'eef dubbii sodaatamu dubbii kabajamu akka inni ta'e. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya karaa sagalee isaatii barsiisa isaa akka inni nuu kenne ammam yoo guddanne iyyuu gara dhugaa waldaa isheen jalqabaa barsiisetti deebina malee waan waldaan warri jalqabaa itti namanne waan irra abjuudhaan mul'ataan argine barsiisnu kan biraa hin qabnu jechuudha. Kanaaf Phaawulos macaafa barreessee keetu ana yookiis ergamaan Waaqarraa deebi'ee dhufe waan nama jedhe kanaan faallaa yoo barsiise abaaramaa ta'e. Anumtuu san barreesse kanaan faallaa dhufe yoon jedhe. Ameen. Al takkaa wanti barraa'e bulchiinsa keenya. Al takkaa wanti barraa'e kun geggeessaa keenya. Al takkaa wanti nu barraa'e kun gorsaa keenya. Isa qajeelummaatti nu leenjisuudha. Kanaaf macaafa ergaa Efesooniin maaliif qo'achuun nu barbaachise kan jedhuu fi macaafa ergaa Efesooniin macaafonni kan biraa hedduun isaaniitu jiranii qo'achuun kan nu barbaachise keessumaa ergaalee kakuu haaraa warreen akka Roomaa, Galaatiyaa, Yaaqoobiin baay'een isaanii jiru. Macaafa ergaa Efesooniin qo'achuun kan nu barbaachise inni jalqabaa caalmaatti xiyyeeffannoon keenya akkuma yeroo darbe barachaa turre waa'ee dhoksaa Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa
gadi fageenyaan barachuu gatii ta'ee fi macaafota keenya kakuu haaraa kamiin caalaatti macaafni ergaa Efesoon kun dhoksaa Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa gadi fageenyaan waan nutti dubbatuuf waldaa Waaqayyoo ishee dhugaa taane biyya lafaa kana keessa akka jiraannuu fi kutaa macaafaa baay'ee nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf Efesoon boqonnaa tokko irraa kaastanii gaafa ilaaltan dhoksaa Waaqayyoo isa hin mul'atin ture isa bara baraa sana dubbata. Boqonnaa sadaffaa irratti dhufee lakkoofsa 1 hanga 5tti gaafa ilaaltan ergaan Efesoon kun waa'ee dhoksaa Kiristoos isa bara duriitii kaasee hin dubbatamin ture sana dubbata. Boqonnaa 5:32 irratti dhuftanii illee dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qabaa jedhe. Kunis immoo waa'ee Kiristoosiif waa'ee waldaa kiristaanaa dubbataa jedha. Kanaaf gadi fageenyaan waldaan Waaqayyoo isheen dhugaa eenyu akka isheen taatu, jireenya akkamii akka isheen jiraattu, barsiisa akkamii akka isheen qabdu, amala akkamii akka isheen qabdu hubachuudhaaf kutaa baay'ee nu gargaaru gatii ta'eef kutaa kana filannee jechuudha. Inni kan biraan ergaa Efesooniin qo'achuun barbaachisummaan isaa inni guddaan adeemsa wangeelaa isaa keessatti yeroo dheeraa Phaawulos iddoo tokko taa'e yeroo dheeraa kan inni barsiise waldaa nu ergannu keessaa waldaa ishee kanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf waldaa Roomaa faayoo fudhannee Phaawulos ijaan isaan arguu hin hawwa ture. Tun dhufee isin argee amantii keessaniin jajjabaadhe isin immoo amantii kootiin jajjabaattan nan hawwan tureedhaan Waaqayyo akka naa lama jeessuuf nan kadhadhaa jedhe. Waldaa Efesooniin garuu adeemsa wangeelaa isaa isa lammaffaa keessattis akka hin argee darbe ergasii adeemsa wangeelaa isaa sadaffaa keessatti illee waggaa 2 ol isaan gidduu taa'ee barsiisaa akka inni ture. Kanaaf iyyuu Phaawulos achi isaan gidduu taa'ee barsiisuu isaa qofatu hin taane maanguddoonni waldaa kiristiyaanaa waldaa Waaqayyoo akkamitti geggeessuu akka isaan qaban, barsiisa dubbii Waaqayyootiin akkamitti waldaa bocuu akka isaan qaban waldaan ni qajeelfama kenneefidha. Kanaaf waa'ee amantootaa duwwaa utuu hin taane warri waldaa geggeessan illee akkamittiin dubbii Waaqayyootiin hoolota Waaqayyoo geggeessuu akka isaan qaban waldaan inni gorsaa ture akka inni ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 20 irraa ni argina. Inni kan biraan namoota macaafa qulqulluu keenya keessatti dhageenyu warreen akka Timootewos fa'aa, warreen akka Aqiilaa fi Phirisqiilaadhaa fa'aa baay'ee dubbii ogummaa dubbata namoonni jedhamu warra akka Apholoos fa'aa. Akkuma kan ergamaan bartuu jaalalaa jedhamee beekamu ergamaan Yohaannis fa'aa waldaa isaan keessa ta'anii tajaajilaa turanidha. Kanaaf waldaan amma kanaa hojjettoonni Waaqayyoo kakuu haaraa kun wajjin firooma qaban kun waldaa akkamiiti? Kanaaf jireenya keenya har'aa kanaa fi barumsa guddaa gatii nuu taatuu fi akeeka jireenya waldaa kanaa waldaan kun akkamitti jiraachaa akka isheen turte, barsiisa akkamii akka isheen qabdu seenaarraas macaafa qulqulluurraas barachuun keenya waldaa keenya har'aa kanaaf hiika guddaa gatii inni nuu qabaatuu fi macaafa kana filachuun nutti toleera jechuudha. Inni kan biraan macaafni ergaa Efesoon kun boqonnaa 6 qaba. Boqonnaan jalqabaa 3 beezik kiristiyaan doktiriinii yookiin immoo barsiisa bu'uuraa irratti kan xiyyeeffatu yeroo ta'u, boqonnaan 4 hanga 6tti immoo piraktikaal laayifii amantootaa. Amantoonni biyya lafaa kana keessatti barsiisa sagalee Waaqayyoo isa fudhataniin jireenya akkamii jiraachuu akka isaan qaban waan nutti argisiisuu fi barsiisa bu'uuraa sagalee Waaqayyoos barachaa jireenya barsiisicha madaalus jiraachuu akka dandeenyuu fi kutaan kun galumsa gaarii gatii nuu ta'uuf kutaa kana filanneerraa jechuudha. Kana jechuun jireenya keenya har'a nuyi lafarratti qabnu kana bocuu hin danda'a jechuudha. Barsiisa dhugaaf jireenya dhugaa akka nuyi qabaannuuf. Inni kan biraan ergaan waldaa kanaaf barreeffame qofatu hin taane seenaa fi akkaataa jireenyaaf tajaajila waldaa kanaa beekuun illee waldaa Waaqayyoo ishee har'a biyya lafaa kana keessa jirtuuf bu'aa guddaadha. Kanaaf gara caqasa macaafichaa tokko tokkoon ilaalutti utuu hin darbin iyyuu seenaan waldaa kanaa wayii maal akka isheen taate ni ilaallaa jechuudha. Sababni isaa waldaa seenaadhaan badhaatuu gatii isheen taatee fi seenaa waldaa kanaa gaafa barannullee callisnee historical background wayii barannatu hin taane amala barsiisa waldaan kun qabdu akkaataa jireenya waldaan kun qabdurraa jireenya barannaa jechuudha. Ameen. Macaafa qulqulluu keenya keessatti seenaa koyoon isiniiree waan kan biraa bartan hin qabdanii garuu Waaqayyo waldaa duriin turre har'a qabu hin qabu. Waldaan isheen irraa bifa waldaa ishee durii akka inni qabaatu barbaada Waaqayyo. Waldaan isaa isheen inni irra qabu. Waldaa isaa isheen inni jalqaba qabu san akka isheen fakkaattu barbaada. Waaqayyo waldaa diqaalomfate hin qabu. Haayibriidii hin qabu. Haayibriidii jechuun fakkeenyaaf kaleessa naannoo keessanitti paappayyaa masin beektanii hojjaan isaa dheeraa gubbaa sana gaa yaabdanii kutachuu hin dandeessan mukaan irraa kutattu. Amma garuu hojjaan ishee xinnoo lafa bireedha. Baay'ee maal taatee dhufte jennaan ishee masin durbeettantu sanyii kan biraa dabalattee haayibriidii wayii taatee dhufte. Waaqayyo waldaa macaafni isaa hin beekne lafarratti argachuun barbaadu.
waldaa isaa ishee macaafni qulqulluun beeku. Fakkii waldaa isaa ishee jalqabaa ishee qabdu. Barsiisa waldaa isaa ishee jalqabaa ishee qabdu. Amala jireenya waldaa isaa ishee jalqabaa ishee qabdu lafarratti uumuu barbaada. Kanaaf iyyuu gaafa kana barannu hundumaa waldaan Waaqayyoo isheen jalqabaa maal fakkaatti? Barsiisi waldatti maal fakkaata? Nus gara sanatti akka deebinuuf nu gargaara jechuudha. Bara keenyaa kana waldoota seenaan waldaa kiristaanaatiif waldoota macaafni qulqulluun beeknetu lafarra guutee jira. Baay'een isaanii godoo seexannaa amantoota daboo kadhatee lafarratti ijaarrate fakkaatu. Sababni isaa waltajjii isaanii irratti kan ulfaatu ilma Waaqayyoo utuu hin taane nama, ilma Waaqayyoo utuu hin taane seexana. Waaqayyo waldaa daboodhaan ijaaramte hin qabu. Kanaaf barsiisa daboodhaan bocame hin qabu Waaqayyo. Waldaa ofii ijaarrate, ofii isaa qofa kan ijaarrate, ofii isaa qofa kan barsiisu, ofii isaa qofa karaa kan ta'eef, ofii isaa qofa abbaa amantii kan ta'eef, ofii isaa qofa geggeessaa amantii kan ta'eef qabaa jechuudha. Nuti waldaa Waaqayyoo immoo macaafa kan akkamitti barachuutu nuuf ta'a? Waldaa Waaqayyoo warri taane macaafa kan akkamitti barachuutu nuuf ta'a? Tokko aangoof olaantummaa sagalee Waaqayyoof nama bitame ta'uudhaan. Aangoof olaantummaa sagalee Waaqayyootiif nama bitame ta'uudhaan macaafa kana barachuutu nuuf ta'a. Akka nama aangoo Waaqayyoo irratti qabuutu hin taane macaafa mul'ata Yohaannis keessatti gaafa ilaaltan waldoonni Eeshiyaa xiqqittii keessa jiran 7 isaanii aangoon guddaan Waaqayyoo kenneef waan tokko duwwaadha. Maal inni jennaan yoo gurra qabaatte ameen jedhee. Waldaan Waaqayyoo aangoo ameen jechuu qabdi. Aangoo dubbachuu kan qabu Kiristoos. Kanaaf aangoof ulfina dubbii Waaqayyootiif nama bitame ta'uutiif. Yeroo baay'ee soolaa iskiriipcharaa yookiin immoo macaafa qulqulluu qofa gaafa jennu macaafa 81 mormuudhaaf waan nuyi dubbanne fakkaata malee agarsiistuun isaa soolaa iskiriipcharaatti nama nachuun maa jechuudha? Macaafa 66 jiraachuu isaatti nama naadha. Soolaa iskiriipcharaan macaafa 66 jiraachuu qofatti amanuutu hin taane macaafichi abbaa aangoo olaanaa jireenya keenyaa ta'uusaa. Jireenya amantootaa irratti aangoo qabeessa ta'uusaa. Yoo barbaade adabe, yoo barbaade miicee, yoo barbaade dheekkame, yoo barbaade barsiisee gara Kiristootti kan isaan guddisu ta'uusaa argisiisuudha malee macaafa 66 jiraachuu isaa qofa jiraachuudhaaf soolaa iskiriipcharaan jedhamu jechuudha. Kanaaf aangoo macaafichaatiif namoota bitaman ta'uudha. Waanuma caaffata isaatiin Waaqayyo dubbateef ameen jechuudha. Kanaaf waldaan Waaqayyoo maaliin beekamti jennaan isa Kiristoos waldaa isaatti dubbatuuf ameen jechuudha. Namni kan Kiristoos ta'e lallaba Kiristoosiif barsiisa Kiristoositti ameen waan jedhuuf jechuudha. Kanaaf nus karaa hundumaatiin dubbii isaa ameen jechuudhaaf. Inni kan biraan akkamitti barachuutu nuuf ta'a? Dubbii sagalee Waaqayyoo utuu hin busheessin, utuu hin micciirin, utuu hin rankaatin, utuu hin raankaatin, waanuma sagalichi jedhu gararraa utuu hin darbin, waanuma Waaqayyo jedhe qofa barachuudhaaf. Akka barannuuf dubbii kana akkasitti barachuun nu ta'a jedha. Dubbii kana utuu hin busheessin, utuu hin micciirin, waan sagalichi jedhu gararraa utuu hin darbin, utuu hin rankaatin, utuu hin raankaatin, waanuma sagalichi jedhu wayi barachuudha. Lakkoofsi tokko maalluun jedha, lakkoofsi lama maalluun jedha jennee barannu. Inni kan biraan akkamitti barachuutu nuuf ta'a kan jedhuuf waan nuuf gale yaadannoo keenya irratti barreeffachaa, waan nuun galle immoo barreessinee gaafachaa barumsa kana baran. Isinii galeera? Akkamitti baranna? Mana bas bukkeetti barumsa kanaa jedha. Waan naa gale yaadannoo koo irratti qabachaa, waan naan galle barreessee gaafachaa baradhaa jedha. Akkamitti baranna? Waan nu gale yaadannoo qabachaa, waan nuun galle immoo barreessinee. Kana jechuun barumsa kana keessatti iddoo kana namni dhaabbachaa jiru guutuu macaafa kanaa isinitti himuudhaan miti jechuudha. Macaafa guutuutti barsiisuu kan danda'u fuula qulqulluu qofadha. Nu hundumti keenya waan nu gale yaadannoo qabachaa. Maaliif dhaarra seensa irratti ammana turte yoo jettanii kutaa kanatti seennee kaanee achi isin deebinu gatii ta'ee fi yeroo baay'ee meesti gaaffii tokkoon isin gaafadha. Bizinesii baay'ee cimaa tokkoof nama baay'ee barbaaddan tokko bizinesii baay'ee cimaa tokko nama baay'ee barbaaddan tokko lakkoofsa bilbilaa isaa yoonni isinitti himate. Na yaadadhaa baqqaa dhiisettanii namoonni akka itti dhiiftanisti. Natti himettanii duwwaa 912 edeegaan baqqaa na yaadadhaa dhiisi namoonni itti nameesti. Qo'eettu. Bilbila keessan baattu bilbilli cufaadha taanaan iskiriiptoo qabdaatti nama simukkee jiru. Nama iskiriiptoo qabda maaliif? Waraqaan illee sadarkaan jiru yoo ta'e maal keessa irratti barreeffattu? Maaliif?
dhimma guddaa wajjin qabdu waan ta'eef. Bizineesii dhagatii ta'ee fi bilbila namicha sanaa wayii irra deebitanii gaafachuun barbaadan. Maaliif takkaasiin itti meeqa irra deebitanii gaafachuun kirleesii ta'uudha. Namicha tuffachuudha. Saatiin barbaadettoo natti maattanii tuffattanii xinneessitanii madiisuudha. Kanaafuu anuma sana qabattu yoo bituu barbaachise illee bittanii dubbii waaqayyoo naannoo isaatii gaadduutti na barsiisaa inni garraamii dha'u. Waaqoo rakkoo waa yaadachuu hin qabu. Garuu yaadachuu dadhabne rakkisaarra. Waan nuu galee barreeffachuu dadhabne rakkisaarra Waaqayyoon. Kanaaf Phaawulos maal jedhe nuyi sa'aatii kanatti barsiisota jajjaboo ta'uudhaaf kan mallee dubbii Waaqoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee nu barsiisu ta'uu mallee jedheetu deemee waan baay'ee kan hin dubbadhu qaba. Garuu dubbii kana hubachuutti daagii waan taataniif. Daagii ta'uun baay'ise sa'aatii dhageenyatti nuu galuu dhiisuu isaa qofa miti. Waan nuu galee barreeffachuu dhiisuu keenyadha malee. Ameen. Bakka sammuun keenya kun sammuu Waaqayyoo miti. Waaqayyoo jechuun Waaqayyoo waan bare waan hin qabneef waan irraanfatu hin qabu. Jechuun beekumsi Waaqayyoo qabu beekumsa barame miti. Waaqayyoo barataa miti. Beekaadha Waaqayyo. Beeka malee hin barre Waaqayyo. Beekuun isaaf eenyummaa isaati malee dandeettii isaa miti. Ga'umsa isaa wayii miti. Nummoo barattoota malee beekoo miti. Yeroo hundumaa namoota baratan. Yoo argitan namoota mana ijaaran wayii dhagaa ijaarsaaf ta'umma dhagaa yeroo isheen ala jirtu alumatti argitanii laa kan akka ittiin cabsadhaa akka ittiin cabsee manatti galchaa jechuun dandeessanii. Eessatti fiddanii roga ishee bartu. Dhagaa isa ijaaramaa jiru kan biraa gidduu keessanitti roga ishee argitanii achiin irraa cabsitu jechuudha. Dhagaa alatti walitti hin qabatan ijaarsa keessatti malee. Waaqayyoo beekumsa ittiin nu ijaaru malee beekumsa ni walitti qabannu hin qabu. Hamminni fide hundumti isaa dhagaan ittiin nu ijaaraaru. Kanaafuu akka nama warqee walitti qabatutti akka nama kennaa gati jabeessa hallelujaa. Ogummaan Waaqayyo amantootaa kenne inni xumura. Jaalalaaf dheebuu isaan dubbii isaatiif qabanidha. Amanaan tokko Kiristoositti guddachaara kan inni jedhamu hammi dheebuun inni sagalee Waaqayyoof qabu gaafa inni dabalaa jirudha. Kanaaf macaafa Waaqayyoo gaafa barreeffachuun gowwummaa miti. Sagalee Waaqayyoo barreeffachuun keenya gowwummaa miti. Annee kitaaba goonas miti. Akka borru kitaaba goonutti barreessinas miti. Kanaaf namni tokko immoo gaafa addanaa barsiifamu immoo gattaa'ima kitaaba barreessa. Addanaa dubbatamu immoo nagaa jechuudha. Namni obboloota gidduu taa'ee hojii hojjetu nama qofaa hojiin hojjennedha. Namni yeroo hundumaa isin gidduu taa'ee dubbisu nama manatti hin dubbifnedha. Dhuguma isa manatti irraanfatee isin gidduutti yaadate jechuutti dubbisa. Akka nama kilaasiitti hojii manee hojjetu jechuudha. Macaafa eessatti dubbisne manatti. Obboloota gidduu gaafa dhumne hoo sheerii goonaaf. Waan nu gale laannaaf. Waan isaanii gale irraa fudhan. Faarfannaa eessatti dhaggeeffannu manatti. Gaafa wal arginu yeroochatu yeroo keenya. Yeroo wal arginutti wajjin gammaduu waan nu gale walitti himuu. Haleluuyaa. Kanaafuu barreeffachuun gowwummaa miti. Kanaaf namni qubee beektan, namni qubeessaa qabdan, namni ajandaa qabdan hundumti keessan torbee irraatii kaasaa ta'u yaadannoo qabadhaa. Warra yaadannoo bitachuu hin dandeenye hin binnaa sila waadaa galle irra waan ta'eef iskiriiptoo namoota hin qabneef hin binnaa qubee immoo hin barsiifna barsiisotaaf gidduudhaa qabna gatii ta'eef. Kanaaf tokkummaa keenya gidduu kana booddee namni utuu hin barreessin ta'u yookiin nama qubee hin beeknedha. Waan ittiin barreessuu dhabe taanaan hin laannaa fi ajandaan qabu taanaan hin laannaa fi wanti nuyi alas gargaaruu hin dandeenye qubee barsiisuudha. Isa immoo ganna oolmaan daa'immanis jira gatii ta'ee fi baratu gatii ta'e hin barsiifna jechuudha. Dhuguma isaati gowwummaan qabu baay'isee namni afaan Ingiliffaa barataa ture afaan Amaariffaatiin barataa ture qubeen beeku gatii ta'ee fi waan isinii galuun afaan isinii galuun barreeffadhaa. Akkasitti dubbachuun garuu jireenya ta'a. Wangeelli nuyi dhageenya nu jijjiiraan deemu taanaan Efesoonii nama xumura isheetitti barannee waan jijjiiramnu tokko hin qabnu jechuudha. Har'ayyuu Waaqayyo waan nu jijjiiraaru qaba. Ameen. Dooziidhaan nama macheessu sagalee Waaqayyoo fidelli tokko nama macheessa.
Jechuun dhugaatii fakkeenyaaf namni biiraa kaleessa 20 dhugee har'a 30 40 yoo dhuge malee machaa miti. Sagaleen Waaqayyoo wayii doozii irra gee nama macheessu wayii hin qabu. Even woordiin tokko. Seera teolojiitiin macaan qulqulluu keenya keessatti iddoo 2-3tti argamu taanaan barumsa ta'uu hin danda'u. Waaqayyoof garuu fidallee tokko barumsa. Kanaaf bara baraa ishee darbe Waaqayyo jechuma tokkittiidhaan alfaa jedhe qubee tokkitti. Alfaan qubee tokko garuu barumsa baratamee hin dhumneedha. Barumsa dursanii yaadaan qaama warra waldaan kiristaanaa irratti mataa wal loltu Waaqa qubee tokkoon ibsa. Hammam Waaqayyoo akka galee hammam akka nuun gallee ibsa kun. Dhuguma gaafa baay'ee beekaa deemtan baay'ina dubbiitu irra taa dhufu. Dubbii baay'isuu nama la beekuu dadhabuuti. Kanaaf Waaqayyo qubee tokkittiidhaan ibsa. Isheen waldaan kiristaanaa jaarraa jalqabaatee kaastee amma irraatti kan wal loltu. Har'oo barsiisaa saba kan isin jedhu waan Waaqayyo fidela tokkoon ibsa. Kanaaf nuyi ganaa Efesooniin guutuu ishee qayyabannee binne jijjiiramna miti Waaqayyo fidela tokkoon nu jijjiira. Dubbiin Waaqayyoo ammam aangoo qabeessa akka inni ta'e beekuudha. Sagaleen Waaqayyoo ammam humna akka inni qabu. Kanaaf waa'ee yaadannoo qabannee barreeffachuu keenya gammaduu keenya galleerra deebinee dubbifnaa jechuudha. Isinii galeera? Baay'een keenya akkoo namoonni yaadannoo barreeffannee waldaa keenya namoonni galu baay'ee jira. Of keessuu kitaaba isaa galagalchitu guyyaa booddee galleen dubbifannu taanaan barreessuu dhiisuu qabnu. Kanaachi jireenya Waaqayyoon beekuu keenya shawwadaa jiraannaa jechuudha. Mucaan tokko as gara Jimmaa baadiyyaa keessa biyya warra Musliimotaa kanaa deeme waggaa tokko taa'ee galee barsiisaadha. Galee galateeffannaa qopheeffata. Galateeffannaa irratti kayaasee saba Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Waggaa tokko guutuu isaan gidduu jiraadhee kiristaana ta'uun kootuun irratti hin baramin hin galeedhe. Amma gurbaa kanatti dhugaadhaaf kan inni galateeffataa waa'ee billaa oluu isaatiiti. Waa'ee reebamuu dhiisuu isaa, waa'ee mana kiraayii keessaa ari'amuu dhiisuu isaa, isinii galeera waa'ee miindaan irraa cituu dhiisuu isaa, waa'ee manni dhagaan irratti reebamuu dhiisuu isaa gammadaara malee inni waan kan biraa miti. Kiristaana ta'uun kootuun irratti hin baramin hin galeedha. Nus akkuma kana hiriyoota keenya gidduutti kiristaana ta'uun keenya nurraa mul'achuudhaaf waldaa keessatti baay'isee namni hundumtuu aayidii agarsiifachuun gaafatu kiristaana dhamee beekamu. Eessatti? Waldaa keessatti. Lafti nuyi itti adda adda taanu lafti barsiisa Kiristoosiin fudhachuun keenya adda nu godhu garuu alaatti. Asitti hundi keenya dhaggeeffattoota gabbaanee jiraattota. Waaqayyoo barsiisaa barsiifamuudhaaf kenne caalaa barsiisaa akka inni jiraatamuuf kenne qaba. Kanaaf dubbiin kun jireenya keessaniidha jalqaba. Barumsa keessan hin jenne. Utuu barumsa ta'e maa koorsii maan fudhannee waldaatti barannee galla. Kanaaf namni baay'een ikkoo waa'ee ayyaana Waaqayyoo, waa'ee sagalee Waaqayyoo akkuma nama moobaayilii isaa keessaa fooldara baay'ee qabutti faayila keessaa qaba. Gaafa si waa'ee ayyaana Waaqayyoo jettan isas hin barsiisa, gaafa kan biraa immoo waan biraa barsiisa. Waaqayyoo amanaadhaaf fooldara laballaanne. Tokkichuma isa kan ofii isaatii kenna. Inni immoo sumatti hin jireenya Kiristoos jiraate jiraannuudha. Egaa macaafni kun yeroo sanatti maaliif akka inni barreeffame? Yeroo sanatti maaliif akka inni barreeffame? Har'a immoo jireenya keenyaaf hiikaa akkamii akka inni qabu gurra qeensinee macaaficha dhaggeeffachaa baran. Gammadaa wal hirkaa fuunee waan nu gale dubbachaa macaafa kana qo'achuudhaaf malli barsiisaa nuyi itti fayyadamnu mala ekspoositarii yookiin immoo mala barsiisa yookiin lallaba ibsituu isa jedhamudha. Barsiisa yookiin lallaba ibsituu kan jedhamu kun gosoota barumsaa keessaa wayii caqasa macaafa qulqulluu utuu irra hin darbin 1, 2, 3 jennee caqasni kutaa kanarra jiru kun maaliifidha kan inni barreeffame? Maal dubbachuu barbaade isa jedhuun kan nuyi wal wajjin barannu ta'a jechuudha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasnee akka kanatti baranna. Kaayyoon barumsa akkasii kanaa immoo maali yoo jenne seenaadhaanis akkaataa dubbiitiinis kana jechuun giraamaatikaal miniingii waan Waaqayyo dubbachuu barbaade akka fudhannuuf jechuudha. Sababni isaa lallaboonni mata dureedhaan barataman yeroo baay'eedha macaafa qulqulluu achitti dhiibnee mata dureetti duukaa sokkine. Kanaaf dhaqii harreetti kinaaf fidii isa jedhe Yesuus Kiristoos kanaaf kutattee achitti dhiibnee wayi Waaqayyo si hiika.
Inni fudhannaa macaafatti lammatan deebinu jechuudha. Achi bara sokkineera maalitti siiqa sokkeera jechuudha. Barsiisni akka kanaa kun maanni macaafa gannee akkanii qofaan sokkini. Macaafichi maal jechuu akka barbaade duukaa buune akka nuyi barru. Tokkoon tokkoon luqqisa kutaa sanaa ergaa inni dabarsuu barbaade giraamaatikaalii kontekstuwaalii akka nuyi hubannuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf mala barsiisa akkasii fayyadamna. Inni kan biraan immoo namoonni dubbii Waaqayyoo keessa turan akka ilaalanii fi jireenya isaanii akka ittiin sirreeffataniif dubbii Waaqayyoo keessa turan akka isaan ilaalan. Gaafa mata duree ta'u xiyyeeffannoon namaa mata dureecharra malee macaaficharra miti. Kanaaf amma ulfaatina dubbii keenyaa caalaa ulfaatina dubbii Waaqayyoo akka barru. Kutichumti ofii isaatii ulfaataa akka inni ta'e qofaa isaa akka nu barsiisu dandeettiif baay'ina dubbii namaa iddoo kanaa dubbatuutu hin dabalatin. Inni kan biraan namoonni dhukkuba miira isaanii har'aaf qofa qoricha akka hin barbaanne dubbii Waaqayyootti tasgabbiidhaan akka isaan firooman nama godha. Hospitaalatti wanta ogeessonni barbaadaniif wanti dhukkubsataan barbaadu waan faalla lama jira. Dhukkubsataan gaafa hospitaala gahu dhukkubitti cima miti. Hospitaaluma gaafa gahu aadaa dhufe suma sila nagaa deemaa dhufe aadaa dhufaan. Maaliif yoo baay'ee aadaa dhufe yoo bu'aa dhufe ogeessi na gargaara deegati yaaduuf. Wanti inni barbaadu maan aluma sana yerootti manni dhufe wal lixe sana antiifeenii laattanii of fedhe akka ta'u barbaada. Isin immoo ganaa laabii isaa hojjechiistanii dhibeen isaa maal akka inni ta'e qorattanii yoo guyyaa lama sadii isa bushate mataa isaa keessa rakkoon jira yoo ta'e garaa isaa keessa rakkoon jira yoo ta'e hunda isaa waan ittiin ilaaluu dandeessan hundumaatiin ilaaltanii qoricha ajajuufi barbaadu. Qoricha ittiin immoo hojii afaatti fayyifti malee rakkaatti irra hin fayyiftu. Innoo arrumaa haara galfatee galuu barbaada. Antiipeenii isheen yeroo sanaaf laatamtu yooma jalqaba laattaniif yeroo baay'ee dhukkuba nama jalaa dhossa. Kanaaf lallabni miira namootaa yeroo baay'ee iddoo dhukkubbii namootaa dhossa. Namni kavar ittiin of godha. Utuu kufee jiru, Waaqayyoo irraa fagaatee utuu jiru, cubbuu keessa utuu jiru, kadhannaa dhiisee utuu jiru ittiin of jajjabeessa. Dubbiin Waaqayyoon akka itti tooraan baratamu kun garuu akka namoota mana qorichaa dhufanii antiipeenii fudhatanii fayyanitti utuu hin taane akka namoota dhibeen isaanii dubbii Waaqayyoo saaqama dubbii Waaqayyoo duratti argame Waaqayyo iddoo dhibee hundumaatti isaan fayyisutti. Amalatti, akkaataa jireenyaatti, barsiisatti, karaa hundumaatiin akka Waaqayyo isaan bocuuf ni gargaara jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu galumsaan ala hiikuurraa nu deebisa. Kutaan kun jechuudha akka itti barachuun keenya galumsaan ala hiikuurraa nu deebisa. Kanaaf obboleessi tokko Phaawulos yaanis waraansa seexanaan of keessaa qabannaan amantoota nan hundumti keenya seexana tokko tokko of keessaa qabna. Phaawulos iyyuu qabaan hidhamne argiteettu. Phaawulos seexanaan qabaan jenne waraansa seexanaan qabaadhe galumsaan ala hiikuutu kanatti nu fida jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee macaafni iddoo biraa isaa nu iddoo biraatti dubbisaa oolla jechuudha. Macaafa qulqulluu galumsaan ala hiikuurraa nu deebisaa jechuudha. Macaafni qulqulluun ergaa wal qabataa ta'e qabaachuu isaas ittiin ni hubanna jechuudha. Iddoo mata keessaa butannee wayii namoota waa dubbatan utuu hin taane gararraan isaa maal jedha gajjallaan isaa. Kanaaf akka warri dhiyoo boqonnaatti godhanitti utuu hin taane macaafa qulqulluu akka waan inni boqonnaa hin qabnetti dubbisuuf nu ta'a jechuudha. Ameen. Ayyaanni akkasii isiniif haa baay'atu. Macaafa qulqulluu akka waan inni boqonnaa hin qabnetti boqonnaa hin qabachuun amma inni boqonnaa tokko fa'aa dubbifne taanaan bakka waan baay'ee dubbifne nutti fakkaata. Innaa akka waan hundisaa yoo dubbisneef inni malee ergaan isaa nuun galatti akka dubbisnu waaqeffannaa sagalee Waaqayyoo irratti dhaabbate nu gidduutti akka inni dagaagu nu taasisa. Kanaaf torbeedhaa kaasnee bifa kanaan barannaa ayyaanni Gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu.